seera uumamaa boqonnaa 38 lakkoofsa 27 yeroon da'uu ishee yommuu ga'e kan isheen garaatti baattu lakkuu ta'e argame. Utuu isheen da'umsarra jirtuu inni tokko harka isaa gabbaafate deessiftuunis qabdee isa kanatti dura lafa ga'aa jette. Fo'aa diimaa harka isaatti siite. Yeroon harka isaa ol deebifatetti immoo obboleessi isaa isa dura lafa ga'e. Deessiftuunis ati maal humnaan karaa ciratte jette. Kanaaf maqaa isaa Faaresitti moggaasan. Obboleessi isaa inni fo'aa harka isaatti qabu sun isa booddeedhaan lafa ga'e. Maqaa isaa Zaaraa jedhanii moggaasanii. Fame daa dura daamu mata duree jedhu dubbadha. Jecha kana daduuka jedha. Da'a daa'eeffameedha. Da'a daa'eeffame. Da'a dura daamuudha. Da'a daa'eeffame jechuun waama danqame jechuudha. Waa'ee da'umsaa beektuuni da'uun maaloodha? Da'a jechuun maal jechuudha? Da'a jechuun isa ulfi guyyaan natti ga'eera jedhee garaa haadhaa keessa an nama ta'eera an kana booda garaa kee keessa taa'ee si rakkisuun barbaadu ala akkam ba'u naa eeyyamameera. Da'a jechuun yeroo mucaafaati gargar ba'an jechuudha. Da'a jechuun akkasidha. Kun haaraas itti ta'etu hin taane mata duree koo modify gochuufidha. Da'a gaafa jennu piroosesii mucaafaati gargar ba'anii lubbuun lama wal bukkeedhaan kolfan jechuudha. Gaafa da'umsaa piroosesii baay'ee qaba da'umsi. Da'umsi piroosesii baay'ee qaba. Da'a daa'eeffame jedhaan laman godhinaa isheedhuma. Da'a daa'eeffame. Daa'eeffame jechuun achi dhokfame jechuudha. Waa'ee isaatu naasaamiin achi suuqattame garuu da'a dura daama. Isuma daa'eeffame sanatu dura daama jechuudha. Sidii galeeraa isaan koo isuma ittifameetu erga keessaa qabaatti ergaan dabarsuu barbaade sinitti hima. Har'a nan furamaayidha. Akkan hin furamneef garuu warri na ittisan isan furamee of dursanii arguedha. Furama kootu isaan dursaayedha. Warri na dayeessan jedha. Warri na ittisan jedha. Dursee furamuu koo arguedha. Hiikni mata duree keenyaa kan har'a furama guddaa tokko samiirraa dhufaa. Warri akka isaa ittiin baaneef si dayeessan sun immoo dura furamuu kee arguu jedhu. Mata duree hiikni isaa kanuma. Furamni guddaa tokkotu dhufa. Aara galfii guddaa tokkotu dhufa. Aara galfii kana immoo warri akka hin argineef si danqan dura isaanii furamuu kee arganii raajeffatu warra. Dura isaanii hiikamuu kee arganii raajeffatu. Harka keessatti kan warrumti nama ta'uu kee si hinaafan, warrumti jiraachuu kee si hinaafan, warrumti darbuu kee si hinaafan, darbitee si argu harrayyee. Furamtee si arguun jedhan, jijjiiramtee si arguun jedhan. Jijjiiramee na argu diinonni koodha. Jijjiiramee na argu. Da'a daa'eeffame, da'a dura daamu gaafa jennu utuma daa'eessaniitu duruma daa'ama jechuudha. Duruma furamaa jechuudha namni. Har'a utuu haalli meeqa gaadii akkasii qaqqabu utuu haalli meeqa achi dudduubatti si ittisu dura ta'a kan ka'e. Miseejiin koo meejar miseejiin koo sagal dura utuma ittifamu dura isa jedhan. Gaafa ga'u. Guyyaa kun guyyaa maali? Guyyaa da'umsaati. Guyyaa da'umsaati yeroon da'uu gaafa ga'u guyyaa da'umsaa qophii adda addaatu taasifama. Guyyaa da'umsaa inni kaanii marqaa iddoo isheen hojjetamtee gola jirtu fuuchuu dhaqaa. Inni kaanii yeroo ciniinsuun jalqabu inni ammallee ambulaansiitti fiigan. Dur garuu deessiftuutti fiigu. Deessiftuutti fiigu dur. Amma jarri kun dhaqanii deessiftuu waaman. Guyyaa maalii waan ta'eef? Guyyaa da'umsaa waan ta'eef deessiftuu waaman. Gaafa deessiftuu waaman jedhanii akka tasaa ta'ee deessiftoonni gaafa ilaalanii wanti dubartittii garaa ishee keessa jiru meeqan? Lakkuu ta'e argame. Lakkuu ta'e argame kana booda taanitu guyyaa da'umsaa waan ta'eef maal eegaayu? Daa'ee kuturan.
utuu daa'ee gaa jiraniitu dubartiin kun taamaaree dhamti isheen garaatti ijoollee lama baattu. Utuu ta'anii deessiftoonni guyyaa da'umsaa kana daa dubartii kanaa eegaa jiraniitu inni tokko akka tasaa harka gadi baase. Gaafa maalii jedhe? Gaafa Waaqayyo furmaata fiduu wanti ijoo maruun dhibu. Gaafa Waaqayyo si furuuf ka'u wanti mataa si maruun dhibu. Gaafa Waaqayyo haara si galfachiisuuf ka'u wanti bitaa sitti galuun dhibu. Gaafa Waaqayyo karaa sitti baasuuf jedhu wanti sammuu si cabsuun dhibu. Harka keessa gatti qabadha. Waaqa si furuu karaa ga'e danqii hedduu yoo mataatti gassiroomeyyuu isa Waaqayyo jedhe sitti ba'a malee. Furamni si hanqaa keeti warra dhiphinaan karaarraa badan hin taatu. Harka keessa raasaati ani nan furama jedha. Ani nan furama. Harka gadi baase inni tokko. Dhalli namaa maaliin dhalata? Maaliin dhalata? Mataadhaan gad dhufa malee harkaan dhalatu dhalli namaa. Da'iin kuni piroosesiin da'umsaa kun maal ta'u ibsa kara bira? Karaa malee waan gadi dhaqe jechuudha. Isan turre jechuudha. Maal gochuuf bahe malee? Dayeessuudhaaf, danquudhaaf bahe malee. Daada'eeffame kana jedheef kanaaf. Danquu marga gabbaabate malee kan dura dhalachuudhaaf piroosesiinsaa gubbaarraa murtaa'e dudduuba jira mujaan. Harka keetti qabi maalu? An sagalee maduu waan si dhiibate. Silaa waan gaariin siif ta'uutu malu garuu waan biraan si dura kan godhe. Silaa barana kolfee taphachuun kan maluuf si ta'eetu jiru garuu waan biraan kan mataa si mare. Har'a wanticha akkas qabneetu siin achi baafna. Harka keessan kaasa. Har'a warra achi moggaatti si dhiiban warra furamuu kee danqan warra jiraachuu kee danqan utuma isaan laalanii harki dudduubaa si fidu dhufeera. Amma garuu guyyaatu dhufe. Okkoloona seeraa ka'e. Kan silaa dhalachuu qabu achabe inni harka baasee nama biraan. Mereka keessa natti qabadha. Isa carraa kee jireenya kee jiraachuu kee iddoo mara Waaqayyo tatti deebisee si baasa. Ameen. Har'a walla isa wayitu ta'a. Walla isa wayitu ta'a. Barri dhokfamuu keetiin ga'a. Ameen. Barri xiqqamuu keetiin ga'a. Ameen. Suuta rakkinaati si baaseera. Ameen. Amma garuu guyyaa tolufe guyyaa hiikamaa okkoloona fuula ka'ee na deema. Nagaro kuya torofe kuya hikara corona fuera harga kesan casa harga jeda futubada barida kamu koida barida kamu koida karana maida karahana ida karajuenda ida wanti nadura gore atidebi era jeda yara wanti sidura gore atidebi usitu akazma anjere Ikoke warra teella tachini baaturan biyyi lafaa wal ijaaree samookkaatti sinii baaturan har'a waa'ee kee fuuldura godheera dura si dhalachiiseera dura si milkeesseera dura si injifachiiseera olutaalaa Yesuus narratti moo'eera Yesuus narratti moo'e okkoloona feera ta'ee na deema okkoloona feera Nothing in the pasta, what was I out there? What was I going to do? Who's going to be my time? So I'm not a fool. And you're not my time. Not even a master. I got me on the bed. Nothing in the pasta. What was I out there? What was I going to do? Who's going to be my time? So I'm not a fool. And you're not my time. Sit on the mother of your head. Sit on the mother of your head. Sit on the
Ika amana biyya lafaa beektu gaa namuma abbaa qabeenyaa ta'an fa'i namuma ani dokka irraan hojjedhaaf jechaas ba'ee fi daabee raasaa gaditti baate. Waama gabbayee deessista tokko ariifattee dhufa mucaa lama ta'uu beetti garuu abbaa dura dhalatu beettu. Guyyichi garuu baga guyyaa da'umsa ta'e. Har'a guyyaa furama kee baga ta'e. Wanti barbaade akka utaaduu acha utaaduu gola barbaade adiitu baga guyyaa da'umsa ta'e galu. Isa waliin dha'ee waaraa godhutu nurra jira waan ta'eef. Isa bitaa mirga godhu, isa balbala boroo godhu. Isa yoo barbaade guddaa xinneessu, isa yoo barbaade xinnaa kabaju, isa yoo barbaade isa olkee gadu, isa yoo barbaade dhagaa caccabsu, isa yoo barbaade lafa onaa keessaa bishaan baasu. Inni baga guyyaa furamaa nuu taasise. Akkan jedhan wanti barbaade ol bahee gad bu'u, wanti barbaade ka'ee adii ta'u, wanti barbaade ol ka'ee gad deebi'u. Harri guyyaa furama keeti. Harri guyyaa gargaaramuu keeti. Harri guyyaa hiikama keeti. Olu taalaatiin nani hiikama. Bara-baraan oduu waagaa gurra keetti naqeera. Gaafa mucaan harka gadi baatu kirrii diimaa fuudhaniitti dhala. Maayidhaan beektu sanyi kanatu dura maayidhaan ayidaa dayeeffame furamuu qabdaa'ii jireenya si jalaa itti bahu. Isuma mul'ateef warra barcuma laataniin carraan kee kan cufame. Isuma bira qabuun carraan kee kan cufame. Isuma birrii qabuun carraan kee kan cufame. Har'a qoteen boolicha keessaa si baasa. Lafarraa abaja nama kirra bashee. Waaqayyoon attaasaa namoota 18 ittiin cufaman nan jira. Askera badina mokera badi matrashida badina. Dubbii jira. Achi booddee kun immoo dura dhalataa itti waa diimaatti goote. Isa kamiif isa harkaan gad dhume isa fuggisoo sanaaf isa akka malee dhume sanaaf. Kun dura lafa gaa'e. Egaa guyyaan guyyaa da'umsaa waan ta'eef inni sila daa'effame mata kennaan bakkeetti argame. Waan danda'e harka gaafa dhaalan isa sila. Isa qaba. Isa isaan maqaa isaa qabaa fuudhe. Isa isaan lakkuu keessa ama waa'ee masaa wal harkaa fuudhanii akkamittiin uffa laatan leedhanii naasofne. Isa isaan maqaa isaa lafaan kaa'ame ture. Gaafa keessoo itti isa kaleessa isa sila wanti jennee turre mijato maal humnaan garaa jira meerra bilikkini irratti kennu jira ati maal ati asaan hubdeetu harka kee jannatti qabe daa'effamaaf danqama keessa turte keessaa yeroo achi as baatu warrutti kaleessa afaanii nuu nagaa si gaafachuu diddee suni maa inni akkamitti dhuftee jechuun si hiikimachuu eegan. Gaafati danqama sana keessaa urattee gaafati gaatu cubaa cabsitee gaafati keessaa baatu warrutti kaleessa kubaansi qaburuu sheemiitti teessuni warrutti kaleessa sitti gortee fayyaadha asii jechuu dadhabde suni ila utuun jaallatiin si jajaasi simattee olu taalaatii ansimatameera jedha ansimatameera abrabaja bakima borra labadina bakirta labaja kirrotai barana balbala warra dhimma kee qabneetti kiiloo kee dabaleera. Isa kan keessatti qaba. Maqaa Iyyesuusi balbala warra hamilee kee daakanii warra mul'ata kee daakanitti kiiloo kee si dabaleera. Biraakanii guddaan argaa jira. Isa sittaa saayee. Ergaan sittaa saayee.
lafiitti baasu. Dadhabaa birrii dhabiinsi gad harka fuudhee fuulduratti dabarsu. Dadhabaa nama dhabiinsaan gatame qabamee fuulduratti ba'u na agarsiisa Waaqayyo. Isa kanan argaa jirra. Seenaa gatametu lafaa ka'a. Ilma xinnaa gadi gatametu lafaa ka'a. Intala haalli gadi gaddeetu lafaa kaa'ate. Waaqayyo seenaa inni jijjiiru dhufeera. Ilmaan gayaan tuula kaafu. Amman tokko tuula jaalaa. Simalee noona manchafu. Ayyaanni keessunda jaalaa. Salphina kootu beekanii. Ulfina koo argisiiftee. Sitta. Amen. Kan barri kun cinta ne nyu bato. Amen. Kata mula dua kes. Barat tuat sikaban. Tuhan di beka wahai jirenya kau. Dokumentin expired istita e. Tuhan di beka acci sini ibu kebetulan dia si bazu zia. Sudah mau yeksa kaila. Kumna Waaqayyo. Kumni Waaqayyo dadhabaat nagon. Kumni Waaqayyo isa gatabe lafakas. Kumni Waaqayyo hiyyeessaaf tabaqaadha. Kumni Waaqayyo warra moggaatti biilafaa gatteef kabaja. Har'a humnichi balbala keerraa humnaan hin argama. Nama gara keebii dhabee akka baqa wayitti jireenya akkasii keessa jiraatu argaa jira. Baga gammaddaa. Ameen. Jaajessee sitti mul'achuu dide karaan jireenyaa sirkaa badee sabbaa qonna nama jettee karaa garreet itti gortu sirkaa olii gad rukutame jira. Har'a Waaqayyotu suuqaa baasa mul'ata. Ati baat maalumnaan karaa jiratteette sila wal harkaa fudhanii tokko bo'acha fee maal jenna waa isaa itteetti hin jedhu. Daa'idaa daa'effame gaafa achi as bahu dursaan isumada. Danqaman jibbina. Ari'ataman jibbina. Rakkinan jibbina. Yeroo achi as baatu xinnaa guddaa wal harkaa fuudhee waa'ee kee haasa'a. Gabaan dhunyaaf si mi'eessuun malee rakkinati irraanfatamuu kee irraa cinqamni kee irraa gabaan dhunyaaf si mi'eessuun malee godhattoon si gashee saaxinii meetira kasa maaliyaasii bituu miti. Amen. Sirrii rakkina keessatti si sukkubuu Waaqayyo balbala jechaaf darbatamaa ari'atama biyya lafaa kanaa keessatti si sukkubuu Waaqayyo cal jedhee si ilaalu Waaqayyo yeroo achi as baatu xinnaa guddaa afaan qabachiisu. Sunni walitti kuufamee gaafa achi as baatu namoonni baay'ee waa'ee kee wal argaa fuudhanii utuu isaan keekeetii akka nama sa'a dhaabbatutti marqaa gammachuu waa'ee kee galateeffataa wal argaa fuudhanii erguma isheetiyoo erguma isaatiyoo erguma nama kanaatiyoo kenna safarutti kuma si gallatu waa'ee kee galateeffatu ijji nama nafeena argeera. Wadi berarti tokko fuutee dhuma karaa argina yeroo isheeti kasana qabsiiste walakkaama barbaadaa gooteetu tos ishet namaa jetti raqeessee bishaataa wayii fakkaata yeroo itti gorree bitannee afaan hin qabnu keessi rakkoo qaba yoo galli qimsan maal taate garaa bokoksaa taati Sintibeti fiigi nama gooti. Waan as cokkai, pas cokkai. Yang mana nyata? Pas cokkai udah sale jadi dalam. Kita sabu kok kamu isi. Waan as cokkai barwadina. Arme ko bokolo adung ke situ. Ayam tu lika. Bokolo adung ke situ. Jalan tayo lala. Darabekan dia jalan. Udah kasen. Isang gapan objektin warna gab jedhu gabte kaditi. Maaliif boqqolloo waaddii tolu suuta ba'aa waan ta'e gemmiirraa akkas buttee xiqqoo ishee barbadaan kasambifteet madaan daaraatti gangashite. Daaraatti dudda isaa kana galagashuuf daqiiqaa 5 wal fudhata. Hamma keessa galee bishaatitti
Yeroo isaatti daaraa sifatee gara boqqolloo. Obsi maalii taaree naan jetti. Ngeenyee gaafa jettu. Gaafa achi inni daaraa unate achi as ba'u ila qaru keessaas mi'aan jedhu. Namatti kenni naman godhu. Maaliif achi rakkina quufee dhufe waan ta'eef. Maaf turte beektaa qe'ee danqama. Minaa misteensi danqu maaf si turse beektaa waaqayyo. Yeroo achi as baatu mi'oofta. As chokkaayitti hojjetamtee amma ganama kana makiinaa sii kenne waaqayyo baduu barbaaddaa. Baduu barbaaddaa. Ganama gamoo sii ijaaree achuma sokkuu kan hin barbaaddeet. Turtee bishaatteen addunyaa si haa daawwatu. Ishaka keessa rakkinati keessatti sukkuumamte sun gabaa kee biyyatti kan mi'eessu ta'eera. Olu talaatti handabaleera jedha handabaleera. Asa keenya mi'aas kan oluu barbaadamu jira. Irra ilaallee falmannee dubbachuuf baafuu eegaa jirra.